guyyaan Oromoon Oromiyaan hundi isii sagalee takkaan bakka tokko hafuura takkaan dhaadannoo takkaan ejjannoo takkaan ol baatee eenyummaa ofii itti agarsiifannu tokkummaa keenya deebinee itti mirkaneeffannu cimina keenya jabina keenya alagaa fi firallee itti barsiifnu dhufee jira. Guyyaa kanarratti Oromoon magaalota hunda irratti bahuudhaan of agarsiisuu danda'uudha qaba. Dhugaa fi mul'ifachuudha qaba. Diinaa fi alagas agarsiifachuudha qaba. Barbaachisummaa guyyaa kanaa irra deebi'ee isin ibsuun barbaada. Ijji addunyaa kan miidiyaa kan dippiloomaatota guutuun Oromiyaatti jira. Mootummaan biyya bitaa biyya dhiitaa jirus humni Oromoo hagam takka jabaatti kan jiru madaaluudhaaf qophaa'ee jira. Boru yoo milkoofne injifannoo as dhiyeessina. Sodaannee fanfacaanee duubatti yoo kaafnu taate immoo rakkoo ofirratti uumna. Qabsoo boruu kana keessatti wantoota takkaa lama ol yaadachiisuu qabna. Kunis qabsoo kamiyyuu keessatti naamusni barbaachisaadha. Naamusa hoggaa jennu disipiliin hoggaa jennu tokkummaadhaan socho'u harka wal qabatanii wal bira osoo hin fiigin socho'u qajeelfama qindeessitootaan kennamu fudhatanii deemu guyyaa boruutiif qabsoon guututti kan nagaa akka ta'u lafa jala sararamee jira. Kana jechuun karaa cufuun hin jiru, dalloo diiguun hin jiru. Guyyaa boruutiif beeka. Obsa guyyaa tokkichaa kanaan eenyummaa keenya murannoo keenya agarsiifnee galuudha qabna. Waan amma waliin jenne kana mootummaa Itoophiyaatiif ifatti gara miidiyaatiif keessaan immoo gara manguddoo biyyaatii fi dippiloomaatotaan dabarsinee jirra. Waan isin beeynuuf ummata keenya waan amannuuf waan abdannuuf naamusa jenne kana eegee akka hirmaatu waadaa seennee jirra. Gara mootummaatiin tarkaanfii humnaa akka hin fudhanne akeekkachiisa nuti kenneen dabre manguddoon illee itti waywaataniiru warri biyya alaatillee waadaa seensisuuf yaalanii jiran. Nuti waadaan cabsinu. Oromoon waadaan cabsu. Yoo mootummaan waadaa kan cabsu taate immoo kara tarkaanfii itti aanutti dabruudhaaf deemna. Mootummaa Oromiyaatii fi dhaabbata Dimookiraasummaa Oromootiif ergaan dabarsuu barbaada. Ilaalcha siyaasaa ayidiyoolojii garaagaraa qabaachuu dandeenya. Dhalootaan bakka adda addaati irraa dhufuu dandeenya. Wanni nu walitti qabnu jirti garuu sunis Oromummaadha. Qabeenyi nu walitti qabnu Oromiyaadha. Mootummaan ni dhufa ni dabra. Hogganaan ni dhufa ni bu'a. Wanni bara baraan jiraatu eenyummaa teenya Oromummaa teenyaa fi biyya teenya Oromiyaadha. Biyya san tursiisuu keessatti ummata keenya bilisoomsuu keessatti aguma qabsaa'onni alaa qabsaa'an bosona keessaa qabsaa'an dargaggoonni dirree keessaa qabsaa'aa jiran isinis warri mootummaa keessa jirtan yeroon itti gumaata baaftan as gahee jira. Gumaata kana keessaa tokko lama sanii tokko. Historically ekhiraan isaati yu rabbiin ekhiraati yu faayil irra haqee jira. Old baqa past waan akkana kan sammuu keessa dhalii nama qabate deemu agam doofa ta'uu isa kan arge doofa waan taaniif itti nama qabanii reef nama baatanii namni mata nama irra buqqise muka dhaabetti hin chochoowun hamata namaatiin deemu doofummaa sun caaltiin jirtu. Hacheerchi kee dhaabate rabbiin lafa akkan jedhan balleessuuf bineensa akkan jedhan balleessuuf jedhee uummata hoggan. Jechuun ani namichi jedhu ni miti warri is dhagasuun warri is dhagayu haa warri waan inni haasa kan irra fudhatetti inni taman doofa akkam jedhetti ajaa'ibna taati. Anyways asabe akkana jechooti jibbisiisoon akkana duguug waggootaan dur Oromiyaa irra raawwatameef kamsuranii kammaan tan deemuu jiran kalleef kamsu wal fakkaataa jennee amanna. Waan Oromiyaa keessatti ta'uu jira waan salphaa dhufee miti jechuu barbaanneet. Yakki dalagam kammaan tan amma miidiyaaleen hawaasaa bal'inaan raasa'uu jiran ka Oromoon dur itti banee mormii nagaan dhalachuu jirtuu fi hiika maal Oromoo agarsiisuu ati sirni ammaan tan jiru bilisuun keessa sirni ammaan tan ijaaramuuf gareen shifta amaara sun ittiin uummata Oromoo hojjeesuu jirtu sirna akkam takka nutti agarsiisa jira jechuudha. Maal seetaa kun waan tokko nu agarsiisa. Wanni jal sararree ammaan tan afaan guunnee dubbaan diinummaa sirni naafxanyaa Oromummaa rakkab nutti agarsiisa jechuudha. Armaan dur Hacaaluu Hundeessaa naafxanyaan kaleen sala diin Oromoo ardhallee diin Oromoo borillee diin Oromoo dhaa miti. Anitti dabalaa iftaanillee diin Oromoo taate jechuudha naafxanyaan. Naafxanyaa qofaa miti. Namni sirni ekeraa akkana deeggarkamu Oromoo miti ilma Abbaa Gadaa yoo taate. Abbaa Gadaa hammaan tana qunxatti naqanii daldala yaa kanaa miti. Abbaa Gadaa riilii illee taate sirni falfatti akkana kan waliin dhaabbatu taanaan sirni ilmi nama jeesee reefu nama qabatee yaa'uun kanam gubu. Hawji seexanayyuu maali seexanii waan warri hojjetu laalama maal ta'e dhagaa. Inni naaf hin koomatayyuu gocha. Yaa ana mala. Warri waan akkana deeggaruu kami cuftinu warra kanaan garaagarummaan qabu kanaafuu diinummaa sirni ammaan tan Oromoo gubbaa aangoo gubbaa jiru Oromummaa qabu diinummaa gareen Amaara ta'u waliin jaartu Oromoo irra qabda agarsiisa tokko kan lammeessa gochi godham kufaati biyyaa kufaati sirnaatiif kufaati namummaa agarsiisa kufaati biyya yoo jennu biyyi jechuun jalqaba irratti elementoota shanan keessa armaan dur dubbanne jirra ta jalqaba nama lafti ilmi nama keessa kabajin qab
بيتون دنديت أمت إثيوبيان أتوركم أتفرسم أتمنا كنجيبه هنا كذا نجرتو بيتي إلمنا ما أو قال لونكو أنكتي أو قال لونكو برلوكو أني شاني غرغرماني دوتي إلمنا ما مو عن إيان كتير يجي جفتين دوب غود ثانا بديس لبوك أبتاو دندا خلبون كاب أخاف شجعت خطا إلمنا ما تيجو بيتي إلمنا ما تخبرين كاب أكفيت فارت تقول له قرآن نتيم باني نتيم بايبل نتيم متى دنديت فكل إن كسيت منجرو هذا كل شيء نكسر ولا نجرو بيجي أكس تاتنا دقدق جرتي ديجامو بيجي أغرتيس لم يسوق باتي سرني جارم وجرخون سرنا كما كتاس سرني نما مولسا إثيوبيا خيسا كليس وان كنا جباب فيسبوك خي جبايا يدو بدأ إيجي هتلر سرني همان أفريقيا كونام سرني بيلسجنا جرت هنا من سرني بيلسجنا نمان تاو بيان تاو بينس راسال لين تاو لونين تاو because أرماندورا فيديو كريورة سندا وشيم نجرا سرني بيلسجنا خجارم خان كيس غارين أتوت فانو قال لون سنايبر ينجسو جرتيجو سرني نام يجسو غوبة بليسر دربة أوريا فان بين راساس عن يجسو دلكا سرني نامانتان خبيانتان كابينين سنتان يجو هتلرين أوروميا خيسة تام بجارة مجروف هتلرين دراني غرغرو مكاب هتلرين قدام دراني سنجي برا لفرد دوغوك سنجي جوش جران تا أورم دين جريني أمان اتقوبته بليسيجو هتلرين دي كونا أوروميا خيسة ولي جارت غانغستاروتي شفتا مك أوروموتي بركما غوبا جرتو نامو مالتاتي ديبيفتا كاتوريت أورومو نياتي يجو خنافو هتلرين قدام دراني عالتر غمتيجو لاقورس نموت فتاتين نامي كالكوليت غور انجرو واقع بير قالوا لا كورس سمان كان يجي وقفنا نقول دفت توبا خيسة تجيف جدا منا خان سديت صوت مرتك خاصو نموما إثيوبيا خيسة شفت على خسجد ديسيس خان إثيوبيا نجابومنا ولي قال لا أما لابدين إنجل أما اللي نمي عمش سنقول وجه إثيوبيا خيسة ولي نجان أفون دندنة إثيوبيا خيسة نموما بديجرت بننسر أساس سرين أربي قالي غانجين يو وايل ساني برادو خرا غبر أبتة بواتورت بقى خو نموما هو منيتي بيامو متنا ما بوكفتي إتي ويدفت خيسة أك بيا نموما تفتت يقعد تاته أفصبو جرتايتو خنافو بياتي وان كان سدي وان أبدي بوريلا بيجين تاتو أك بيا لين بربات شفتنا مناين